Hi there, welcome to our English. If you are eager to improve your English skills, this is the perfect place for you. Don't go anywhere and talk with our engaging lessons, helpful tips and fun exercises. Alone. Good. Say it with me. Do it alone. Say it Through again. hell and high weather. Through hell and high weather. Your speech doesn't hold water. Your speech doesn't hold water. kutaa 71ffaa part 71. Let's go. Nyaata kamtu sitti tolaa? Nyaata akkamii feeta yookiis filannoon kee nyaata akkamiiti? Or dhugaatii akkamii feeta? Dhugaatii akkamii jaallatta? Kanaaf kan kana fakkaatan yeroodhaa gara yerootti hedduminaan ni fayyadamna jechuudha. Jechoota yeroo garaa garaatti fayyadamnudha. So afaan Ingiliffaatiin akka kana jennee nama tokko gaafachuu yoo barbaanne, akkuma kana immoo namni biraan illee afaan Ingiliffaan akka kana jedhee yoo nu gaafate maal jechuun yookiin wanti kun maal jedhama? Eenyutu yaaduu danda'a? Hopefully ni beektu jedheen amana. Jecha baay'inaan fayyadamnu waan ta'eef maal jennaa? Jaallatta yookiin si tola ka jedhu kun favorite dha. So maal jennaa? What is your favorite food? Good. What is your favorite food? 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 Nyaata maaltu sitti tola? Yookiis nyaata maal jaallatta jennee nama tokko gaafachuu barbaanne kan ta'e that what is your favorite food? What is your favorite food? Oh, Mr. X or Miss Y, what is your favorite food? What is your favorite food? Nyaata akkamii feete yookiis jaallattaa jechaa jirra jechuudha. Interesting. My favorite food is pizza. Inni tokko immoo deebisee ani kanan jaalladha yookiis ani kanan fedha. Kanatu natti tola jechuun isaa naaf. So deebiin keenya nudha yoo ta'e akkuma kana immoo namichi nu deebise tokko akka kanan jaalladhu jedhee pizzaadha jechuu barbaada yoo ta'e my favorite food is pizza. My favorite food is pizza. Pizzaan nyaata ani jaalladhudha jechaa jira jechuudha. My favorite food is pizza. My favorite food is pizza. My favorite food is pizza. Pizzaadha. Nyaata ani fedhu yookiis jaalladhu jechuu yoo barbaade kana jechuu danda'a jechuudha. Akkuma kanallee saabjektii barnootaa gosa barnootaa kam jaallattaa kam feetaa jechuun keenya nafa. So akkuma sasilaatti jechuudha. What is your favorite food? Ajenne sana what is your favorite subject? What is your favorite subject? Gosa barnootaa yookiis saabjektii kam? Or what is your favorite course? What is your favorite course? Koorsii kam feeta kam jaallata kamtu sitti tola? Koorsota jiran keessaa jechuudha. Kana jechuu barbaanne what is your favorite subject or course jechuu dandeenya jechuudha. My favorite subject is maths or mathematics. Mathematics is my favorite subject. Mathematics or maths is my favorite subject, or English my favorite subject. Biology, chemistry, history or something is my favorite subject jechuu dandeenya jechuudha. Waan jaallannu sana bakka buusuutiin my favorite subject is maths. My favorite subject is geography. My favorite subject is history or chemistry or biology or physics jechuu dandeenya jechuudha. Have you eaten pizza? Have you eaten pizza? Pizza nyaattee beektaa? Kana dura agayyoonaatti jechuudha. Agayyoonaatti have you ever eaten pizza?
Have you eaten pizza? Have you eaten pizza? Piizaa nyaattee beektaa'u. Piizaa nyaattee beektaa'u jechuu barbaanna. Have you eaten pizza? Have you eaten pizza? Jechuu dandeenya jechuudha. Aga yoonaatti piizaa nyaattee beektaa'u. Or kan ta'e that have you eaten pizza so far? Have you eaten pizza so far? Kana dura so far kan jedhutti daballee or sentensiin kun mataan isaayyuu sana ni dabalata maaliif present perfect tense fayyadamaa jirra waan ta'eef durii qabee aga yoonaatti reenjii wayii akka qabu himaa jirra jechuudha yookiin yeroo kana dura turanii aga yoonaatti nyaattee beektaa'u. Have you eaten pizza? Have you eaten pizza? Yoo jenne aga kana akka ta'e ni hubatamaa jechuudha. Piizaa nyaattee beektaa'u jechuudha. Akana jedhee namni yoo nu gaafate eeyyeen nyaadhee beekaa. Eeyyeen nyaadhee beeka jechuu barbaanne maal jennaan? Yes, I have eaten. No. Jechuu dandeenya garuu the appropriate grammar should be yes, I have. Yes, I have. Or yes, I had. Nyaattee beektaa'u. Had you eaten? Yoo jedhe yes, I had. Have you eaten? Yoo jedhe yes, I have. Eeyyeen nyaadhee beekaadha jechuudha. Malee yes, I have eaten pizza so far. No. It's not interesting to the that. So the appropriate answer should be yes, I have or yes, I had. Yoo had you eaten jedhamne gaafatamne yes, I had. Have you jennee waan gaafatamneef yes, I have. Yes, I have. Yeroo jennu eeyyeen nan qaba waa jedhu fakkaachaa jira. Garuu contextually according to the raised question akka gaaffisa keessa gaafatamne kanaatti eeyyeen nyaadheera jechuudha contextually gaafa ilaalle. Eeyyeen nyaadheera jechuu barbaan yes, I have. Lakki hin nyaanne jechuu barbaanne immoo no, I haven't. No, I haven't. Actually negative lama akka ittiin fayyadamnu just spoken waan ta'eef grammar no, I haven't. No, I have yoo jennes inuma ta'a. Garuu hin nyaanne nyaadheen beeku. No, I haven't. No, I haven't jechuu dandeenya jechuudha. No, I have not jechaa jirra jechuudha. Homaa rakkoon qabu kanattis fayyadamuu dandeenya. Lakkii nyaadhee hin beeku jechaa jirra jechuudha. Is it delicious? Is it delicious? Is it delicious? Is it delicious? Ni mi'aa. Amni isaa ni mi'aa. Mi'aadha jechuu barbaan is it tasty or is it delicious? Is it delicious? Is it delicious? Jechuu dandeenya jechuudha. Is it delicious? Yes, it is. Akkuma silaa yes, it is delicious ka jennu yes, it is. Yes, it is. Akkuma ati jette eeyyee ni mi'aadha jechuudha. Mi'aawu ta'e no, it's not. No, it's not jechuu dandeenya jechuudha. Akkanaa jechuu ni dandeenya jechuudha. Is it costly or is it expensive? Is it costly? Is it costly or is it expensive? Gatiin isaa guddaadha widdiidha isa jennu jechuudha. Widdiidha gatiin isaa guddaadha jechuu barbaanne maal jenna? Is it costly or is it expensive? Yes, it is. Yoo deebiin keenya eeyyeedha ta'e. Miti yoo ta'e immoo no, it's not jechuu dandeenya jechuudha. Is it cheap? Is it cheap? Is it cheap or expensive? Jechuun rakkasaadha gatiin isaa gadi bu'aadha jechuu barbaan. Is it cheap? Is it cheap? Is it cheap? Rakkasaadha jechaa jirra jechuudha. Please, I want not to eat it. Can we go together? Please, I want not to eat it. Can we go together? Can we go together? Please, I want not to eat it. I want not to eat it or I'm eager to eat. I'm eager to eat. Can we go together? Anis nyaachuu nan barbaada yookiis fedheera. Waliin deemuu dandeenya hoo
jechuu barbaan please I'm eager to eat or I want to eat it. Can we go together? Jechuu dandeenya jechuudha. No problem. Yes we can. Ooma rakkoo hin qabu ni dandeenya jechuu barbaan no problem. Yes we can. Yes we can. Or never mind. Yes we can. Jechuu dandeenya jechuudha. Great. What is your convenient time? 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 Yoom siif mijata yeroo akkamiitu siif ta'a? Jechuu barbaan what is your convenient time? Jechuu dandeenya jechuudha. It's okay. It's okay. Whenever you want, give me a call. Whenever you want, give me a call. Yoomiyyuu taanaan rakkoon qabu sa'aatii barbaadde yeroo barbaadde naaf bilbilii jechaa jirra jechuudha. Okay, I'll call you tonight. Okay, I'll call you tonight. Har'a galgala tonight jechuun har'a galgaladha. Har'a galgala siif bilbila. Tole galgala kanan siif bilbila jechaa jirra jechuudha. Kan jechuun barbaan I'll call you tonight. I'll call you tonight jechuu dandeenya jechuudha. Mee isinummaa afaan Ingiliffaatiin har'a laaqana waliin nyaannu, har'a laaqana waliin nyaannu, akkuma kanas dhugaatii hoo maal jaallatta? Dhugaatii hoo maal jaallatta? Jennee nama ta'uu gaafachuu barbaan afaan Ingiliffaatiin maal akka jennu deebii keessan komentii jala nuuf kaa'a. Leave your answer in the comment section. Leave your answer in the comment section.